Maal gore yoo maraa yoo Jechatti ati jette sanatu isa maraache bar. Jechatti nutti hime sila nutti hime jechatti ati jette sanatu isa maraache. maal jedhee Waa'ee birrii siin kaffalu naan jette moo maal waa'ee laayivii beeksisaa minaamin. Sadaqaadha suufa natti gootee sitti fuudhe akkamiin naan jettaadha. Waan akkanaas natti fakkaata ittiin so. sare ati teetii muu jaalala keessa jirtaa taa'ii rabbii walitti buuta bada sare namitti amma boora salaata subii yoo salaatu du'aayii gisee kadhe ruku sunaa irra buufadhe intala sun akka garaa sii laaftu sii kadhaa barbada konka. Ambar kanaaf si jaaladha gurraacha kiyya gurraacha garaa qulqulluu wallaahi lazi. Maaliif ati nama addaati? Anama manni jedhu maa inni beeyta? Ati fi sheekaa roobee aga feetayyoo warra gaddan muka feetayyoo walit dhiibdan. Sigalee akkuma namoonni hedduun jedhan gara miidiyaallee ka fidesi beekamtiillee ka kenneefsi akka inni mul'atullee ka godhesi. Namni ilmoo ofii guddisee sadarkaadhaan ga'e waliin gaddeebee maa akka isaatu nu gube nu aarse malee waan biraatiin isin lamaan haga feetan wal arrabsaa warra gata. Inni illee bar deebii akka fedhe si deebisaara. Silaa sheeka akka kabaja godhachuu qabu naamusa godhachuu qabu isaami. Si beena akka itti dhuftellee maaliin akka dhuftellee akka sadarkaa kana geettellee si afoon dhaabannu. Abbaa feete muka ati nama piraayim ministeera raggatu. Ati nama jawaariin illee raggatu. Sanbira iyyuu tartee nama OMN iyyuu raggatte si beena. Sit akka feete raggate mucaa rabbitu afaan illee sii kenne rabbi jaalala ummata illee sii kenne wanni nu jechaa jiru. Sheekaa roobee ati itti kaanaan ummanni guutuun si waliin itti ka'ee mucaa waan akka hin beekne miskiina isinummaan kaleessa fiddanii beekamtii itti kennitan maraachuu jiran. Kanaaf wanni nu jennu isin lamaan haga feetan warra gataa rakkoo miti. Namoota akka kiyyaatiif akka baaliyyoo isin jala deemee wayita sibira dhuuf siin goota jedha. Wayita sheekaa jala dhufu sheekaan gootadha. Bar dubbiin taanetu jidduu kanatti dalagamaa jira. Dhageeffadha kaash. Eshi na dhagaa. Na dhageeffadha. Na dhageeffadha. Nama kuma jaha kun dhagaa. Dhagaa eshi. Mii godha dhageeffadha. Ani namni kuma jaha kun jechuudha. Amma booda sheekaa roobee na arrabsuu miti. Yoo rasaasan na dhaye jalaa gad jedha malee ofirraa hin dha'u. Ani isaa dhiiseera. Rabbi isa haa dhiisu. Araaramneerra. Obboleessa kiyya ani wanni lafetti arrabsuu dhabeefillee waan jaaladhuufi abbaan fedhee sodaate haa jedhu ani sheekaa roobee dhiisee fiira rabbi badii isaa hunda isaa haa dhiisu wallahi haga fedhe halkanii guyyaan haa arrabsu araarallee nu barbaachisu biseen jara keessallee deemina gastii kiyyarallee fidina bakka inni jiruttillee na waamina warri sodaateetillee sodaadhe an dhiisee fiira rabbi isaa haa dhiisu wallahi an sheekaa roobee waan jaaladhuuf sirritti hin arrabsine. Ani gizee bada aaru haadha namaa fa'aa arrabsa. Bira taree ilma haadha akkasii hin jenneen asirratti beeku qabdan akka ani isa qusadhe. Si galeemi wama inni qaqqabu gubba irratti jejjeree malee ani gaafa aaru jechuun akka malee aaru haadha namaa bira gaa takkaa ilma haadha akkasii hin jenneen maaliif kuni waan jaaladhuufi dhuguma waan itti ifaaje fi dhuguma si galee miti. Ani ka osoo bilookin nan godhin rabbi jecha bilook na godhe jedhaleefi miti. Xiqqashoo akkaataa inni hoteela keessa jiru akka inni taragaaga'u gochuu barbaadetti. Eegat arragaaga'uu barbaaduun kiyyamootu isa kawamii dogoggora ta'e wallahi ani eessatti wal geenna obboleessa kiyya ka akiraatti kiyya nyaadhu ka isaan nyaadhu kiyya nyaatu afooyinaa lillaahi isaa fi jaalattoota isallee an isaa dhiiseera inni fedhu naa dhiisu naan dhiisin fedhu naa haa dhiisu no problem rabbi jecha namaa dhiisu nama jiru dhiise duudhaan arraga Lala akkana goona laal asrii kee laal waan amma namni guyyaa lama sadi guutuu dubbatee dadhabe sakandii 10 keessa naaf fixeani agartee naaquu namee anaa kanaayyuu wallahi araarame anaan sheekaa roobe osoo inni dhufe akka baabaa sheerrii adfaa matara dhungadhutti matara dhungadha osoo itti dhufe kanatti. Sheeritti godhee asitti afoot walii jettanii yoo sheeritti godhame. Sheeritti godha. Afoo ina lilla sheekaa roobe. Afoo ina lilla. Isallee sheeritti godha. Biluufi asli bilbiluufi. Bilbiluufi jedhama. Bilbiliif an sheer godheef hin jira Jamila bilbiliif sheerii godheef. Ani bilbilaa fi kooyi wallahi ani hin gaddalaa kana dhaafeeranii waan biyya isaanii dhaqan. Ndee aawo. Baadiyoo ulfaadhu atillee aslii kee wallahi gurraacha ati sila booranaa qoy ati warra gujiiti booranaa ijoollee booranaa. Chaayinaa meeshaan chaayinaa kun waan qabatu. Akka jara sanii garaan si qulqulluudha jechaaf jedhe. Baaliyyoo baay'eedhaan yaada kenna dhume nama kuma jaarota si guddisa. Hawaanyu baaliyyoo fooloo godhaa namni kuma jaaf dhibba afurii as jiru kun ka sheekaa
Duri ishee kan guddina durii illee nu haa guddattu. Baaliyyoo foloo fakkaatalle. Durbi anaaf baaliyyoo waan yoo dhiisa. Fabareetuu fidu isin guddiftanii haati xiyyaaf haati isaa obboleewwanii foloo godha. Yoo hawwaa balleessallee hin qabatte hundi keessan foloo godha. Fira. Nu garuu iyyuu warra hundaan nama Ta'eef salaataa jiran na fakkaata. Daqiiqaa muraasaa een. Okay. Angasitti asli akkas goona gadi ba'ee ni asli Mubaarakii fi Mansuurii bilbilee dhufa isaan waliin qabne waan ta'eef na deebis yeroo hin deebi'u bilbileen dhufa lamaaniifu. Deema. Rabbi nagaa haa godhu. Uummanni hirriba malee bule. Ayyee. Eewwada Oromoo. Amma osoo namoonni rakkate jedhee akkatti namni kun waliin ga'uu bara. Osoo namoonni kaleen dhukkubsattee haa bararu akka namni kun hundi waliin ga'u. Garuu kun ka'ii guddaama. Duriyyee Oromooti sheeka Oromooti ollolee nama walitti araarte ka'ii guddaa ka boruuti. Jannataaf dalagataa jirta waan ta'eef qophiileen kitaabii gora. Waan bareeda kun nama walitti araartu maasha Allah tabaarakallah. Asli bu'aa araara kanaa maal inni akka ta'e dhaga'uu fi yoo xiqqaate yoo shayni dhufeetiin araara seenan yoo akkam xiqqaate namni kuma 20 xiqqaate jedhee amana beeki barre. Jaarsummaan akka kanaa takkaan turrellee takkaan dabarrellee kana dura beektaa. Dubbii jabdu dubbiin tuni uummanni waan kana dhaga'uuf yoo keessaan jedhan dubbiin tun xiqqoo nama rifachiiftaan akka kiyyatti rifadhe yeroo sanitti. Yoo taate gubbamaa waan jedhu. Keessan anuu yoo rifadhe keessan. Titu miidiyaa malee hin bareedu wallahi. Akkas. Aye. Amma dheengadda ta'ullaa teennaa takka haati Jamiilaatii fi abbaan Jamiilaa wal lolanii hin fixadhu itti abadan. Warri illee dhufee bar warri soddaa dhufee hin finnannaan abadan jette. TikTok irratti nu haadhumattu dubbiin teenna qaata namni dhagaye. Akkasitti beellama itti qabanii taa'u jira nam. Ababa irraa gaaffii qiilu akkana. Warri modiitaraa kun zaranyaadha ofii daddafee wargalchaa nama kan barbaadaniin argan. Wallaahi waan akkana dhiisa warri modiitaraa kunniin. Zaranyinnati akkana kana dhiisa. Maal jechuudha? Hojii kun amma dhufaa raqaata booyaa jira mana wayiitti intaloo takka hojiin dirree xiyyaara keessa taa'e. Salaamu alaikum. Argee nama kennee deemu. Waalaikum salaam. Ummata TikTokiin jalaa gubate fooloo nu godhaame rabbiin isin haa kennu. Fooloo godhaa yeroo TikTokiin jalaa gubate. Akka sagalee isinii taara adda durummaan. Achi naa guddisime hattuu akkana wal qabnee barana teennaafu TikTokii dhabnee maganda keessa deemna namni wallaale. Namni kuma torbaa kun inuu fooloo godhaa hundi keessan. Sheekiroo beel dhufee jira. Galchi maahi. Kijibaatiis kijiba sheekiroo.